በምንም አይነት ሁኔታ ድል እንደማያደርጉ ያውቃሉ። በፍጹም የግልጽ ይመስለኛል። የሚቀጥለው 100 ዓመትን ይዋጋል እንጂ የሚኖር ህይወት የለም። ይህንን ያውቃሉ። ኢምፖሲብል ነገር ነው የሞከሩት። በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ዛሬም ደጋግሜ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ ወንድሞቻችን 1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን 1000 ዓመት ቢወድቁ ቢነሱ ለውጥ ስለማያመጡ ያኛውን መንገድ ጥለው ወደ ሰላም እንዲመጡ በዚህ የተከበረ ጉባኤ በድጋሚ ጥሪ አቀርብላቸዋለሁ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ፊ ኮሎኔል አብይ አህመድ ለሚን ልቡ ለኩ ወጋ 51 dura gara aangootti kan dhufanii fi pirezidaantii Itoophiyaa kan turan ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም fi amma aangoo irra kan jiran pirezidaantii Biltsiginnaa Abiy Ahmad wantoonni wal fakkeessan hedduudha. Gaggeessitoonni kun lamaanuu qondaalota waraanaa gita aangoo leetinaant koloneel jedhamu qabanidha. Lamaanuu sirna qabsoofnee kuffisnee jedhan haala garaagaraan tajaajilaniiru. Haa ta'u malee Abiy Ahmad ergamtuun turee yoo jedhan Mangistuu Hayilamaariyaam immoo yeroo sanas gocha faallaa haqaa balaaleffachaa akka turan himu. Maqaan Abiy duraanii Abiyoot akka ta'e kan himamu yoo ta'u kunis immoo warraaqsa Abiyootii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam geggeessan irraa akka mogga'eeftu himama. Lamaanuu gara aangootti ennaa dhufan biyyoota lixaa irraa dinqisiifannaa guddaa argatanii turan. Lamaanuu deebi'anii balaaleffatamaniiru. Abiyyis ta'ee Mangistuun waraana uummata waliin eelaniin umaatii guddaa geessisaniiru. Dubbiin Abiy Ahmad fi Mangistuu Hayilamaariyaam hedduu wal fakkaata. Wal fakkeenyi dubbii isaanii tokko barsiisaa kaan immoo barataa yookiin immoo hiriyoota walii waan turan fakkeessa malee namoota waggaa dheeraa walirraa fagaatanii biyya tokko geggeessan isaan hin fakkeessu. Fakkeenyaaf koloneel Mangistuun diinota isaanii ilaalchisanii yoo dubbatan waggaa 1000 yoo waraanan iyyuu na injifachuu hin danda'anii jechaa turan. Dr. Abiyyis jecha kana deddeebi'aan dubbatu. በምንም አይነት ሁኔታ ድል እንደማያደርጉ ያውቃሉ። በፍጹም የግልጽ ይመስለኛል። የሚቀጥለው 100 ዓመትን ይዋጋል እንጂ የሚኖር ህይወት የለም። ይህንን ያውቃሉ። ኢምፖሲብል ነገር ነው የሞከሩት። በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ዛሬም ደጋግሜ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ ወንድሞቻችን 1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን 1000 ዓመት ቢወድቁ ቢነሱ ለውጥ ስለማያመጡ ያኛውን መንገድ ጥለው ወደ ሰላም እንዲመጡ በዚህ የተከበረ ጉባኤ በድጋሚ ጥሪ አቀርብላቸዋለሁ። Wanti nama raajuu gaggeessitoonni lamaanuu haasaa kan taasisan yaa'ii waliigalaa paartii isaa irratti ture. Mangistuus ta'e Abiy afaan qawwee malee marii hin barbaannu jechuun uummata isaanii waraanaaf saaxilanii kisaaraa guddaa keessummeessaniiru. Mo'amuu fi kassaruu isaaniif garuu sababa kan godhatan immoo uummata keessumaa immoo hawaasa kaaba Itoophiyaa jiraatu. ዛሬ በአክሱም በአድዋ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስበው ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም፣ ህዝብ ነው የሚያየው። እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል። Abiy Ahmad yeroo koloneel Mangistuu aangoo qabatan akka hin dhalanne kan himan ta'us dubbii isaa irraa garuu pirezidaantii fi ittaanaa ta'anii waan biyya geggeessaa turan kan fakkaatudha. Inni biraan gaggeessitoonni lamaanuu yeroo naannoo Tigraay keessatti injifatamanii bahan waan isaan dubbatan tokkodha. Wantoota Abiy fi Mangistuu wal fakkeessan keessaa inni biraan akkaataa itti paartii isaanii hundeessanii fi haasawaa achirratti taasisanidha. ባላቀሮች ራርተኞች ችጋራም የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በምግብ ራስ መቻል የሚባለው አንኳር ችግር ያለው ትግራይ አካባቢ ነው። Yaaliiwwan ajjechaa isaa irratti yaalamaa ture Abiy Ahmadis ta'e Mangistuun
ረደብዳን ሂሙም ኢትዮጵያ ማዕፀመ ለምለም ናት። 100 ሚሊዮን አብይ ስላላት አንዱ ቢሞት አንዱ ይተካል። የኔ መሞት የኢትዮጵያን አብዮት አይቀለብስም። filannoo loltootaa fi waraanaa dhuma hin qabne biyya keessatti geggeessaniifis yeroo garaagaraatti dureewwan kun akkas jechuun dubbachaa turan. ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው። መስዋዕትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም። እንዳላችሁት የደሃ ገበሬ ልጅ ብቻ ነው እየታነቀ የሚጋፈጠው። ወታደሩን በህን ያህል መጠን እናጠናክረው እና በአስቸኳይ እንድረስ። ይሄ ቀዳዳ ሳይከፈት ወይም የሚለውን ነገር በአደባባይ እንበይናለን። ና መከላከያ ግባ መልስ የለም፣ ና ፖሊስ ግባ መልስ የለም። ቤት ተቀምጦ ሰላም። Walfakkeenyi dubbii isaanii hedduudhaan inni tokko isa tokko irraa waan sirriitti waraabee fakkaata. Dhimma morkattoota isaanii ilaalchisee yoo dubbatan. ይህ አደገኛ ፎርስ ነው፣ በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓዶች። የጨረቃ ምርጫ ለማካሄድ ለማሸበር የሞከሩ ኃይሎች ሲጠፉ አይተናል። ይህን የማይፈልጉ ኃይሎች ከዚህ ቀደም እንደሆነው እነሱም ይቀበራሉ። ገማ ብርሃን ደግሞ waa'ee aangoo isaanii ilaalchisees yoo haasa'an. ብዙ ሰው ይሄን ቦታ ይመኛል። ሚሊዮን ይመኛው ግን መሆን የሚችለው ምን ሆነ ምን አንድ ሰው ብቻ ነው። እና እባካችሁ ከዚህ እንውጣ። በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም። ባልና ሚስት ስለ ፖለቲካ ሲያወሩ ሰራተኛ ምግብ አቅርባ አትሄድም እኮ። አረ እንደዛ አለን ፌስቡክ ላይ ያየሁት አትልም። ኮሎኔል መንግስቱን dhimma biyyaa irratti adda isaanii kennan yoo dubbatan ኮሎኔል biyya ama ደግሞ ወርማ isaanii akka kennan dubbatan. ደግሞ ለመተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግል ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። ኮሎኔሎonni lamaan kun dubbiin isaanis gochi isaanis hedduminaan wal fakkaata. Dhumaatii guddaas lammiilee biyyattii irraan gahaniiru. Qophii keenya kana asirratti goolabnee yeroo biraatti kutaa lammaffaa isaatiin itti fufna. waan nu daawwattaniif galatooma. ሀገሩ በሙሉ አስፋልት በአስፋልት ቢሆን ሳር ናፈቀኝ ይመጣል። ሰው አይጠግብማ። ሰው ባህሪው አቃቂር ማውጣት ስለሚሆን ሁሉም ተሳዳቢና ተቺ ወርቅ ቢያነጥፉለት ፋንዲያ ነው የሚል ቁጥር ጥቂት ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ምን ተአምር እንድንሰራ ይጠበቅብናል።